Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota fi daawwattoota hordoftoota Sa'aadoo Show akkam jirtu nagaa jirtu fayyaa keessanii alhamdulillah nu birallee nagaa hotsiniin jenna. Ana dhufu bagga nagaan dhuftanii hundi keessan nooroo isiniin jecha maatii kiyyaa wal isin barsiisuu fi erga galee torbaan caalee jire jechuudha. Biyyi waan itti jirullee isiniif qabadhee dhufan jira jechuudha. Warreen biyya garaagaraa keessatti daawwachaa jirtan like, subscribe, share godhuudhaan itti raamsaatiin jedha. Nama tokkicha wal isin barsiisuudhaan maatii hundallee miti abbaa mana kiyyaatti wal isin barsiisan dhufa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yalla. Kani. Ma. Eessa dhufaa jirtu qoy? Karaa dhufuutti jira. Yalla gittaa. Nagataa jirtu. Siyaaditti jira. Nama silaalaa jira. Salaamata gaafadhu. Wa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ani abbaa warraa Sa'aadaa jedhama, maqaan kootis Ahmadiin. Baganaaf jiraatanii. Ahmadiin eenyuti? Ahmadiin Kaliil Waaqoo hanga akaakayyuu gootis. Waaqoo guutuu. Baganaaf jiraattee isin jedha jaatti koo. Alhamdulillah galata Rabbii. Bagana gaannoo hiitan jedhaanis. Atiif hiriyoonni keetis itilleen bagana gaan gara biyya keetiinaaf galtee. Amiin. Anilleen kana gaan si eegatiin jira. Alhamdulillah gammachuun teennaa. Rabbiin irraa nuuf haa dabalu. Amiin jedha silleen shaaharan baay'eedha fataa jedha. Sa'aaduun keessan biyya jirti jechuudha. Biyya abbaa keessanii galte biyya keessa jirti. Shaaharan fataa jedha. Laayikii godha, sabskiraayibii godha, viidiyoo daawwadha, waan hojjetu deemuu isinitti agarsiisa jechuudha. Yalla gara viidiyoo. Hayyeega kan jirru mana qayyaati jechuudha. Mana qayyaa Misbahaa jedhama jechuudha. Mana qayyaa bareedaa ispeshaalii tahee jechuudha. Kan orgaanikaa kan immootu keemikoolii akka keessa hin jirre meeshaa uumamaatiin fayyadamanii qaama ofii jismii ofii itti shukkumatan jechuudha. Akka aadaa Oromoo Arsiitti qayyaa jedhamee yaamama. Oromoo Wallollee fayyadamanii warroonni Abashaallee hedduminaan fayyadaman jechuudha. Amma parsantiin dhibbi keessaa dhibbi tokko mana saaloonii kana kan itti fayyadamu warra Abashaatii jedhan. Garuu duraan haadhonni kenna abboonni kenna wanta kana shittoo malee saamunaa malee fayyadamaa turan jechuudha. Foolee namaa urgeessuudhaan qaama namaa jabeessuudhaan tokkoffarratti kan deemu jechuudha. Wanti kun intala durbaa heerumuudhaaf deemtuuf godhamaa, deettuudhaaf godhamaa. Dubartiin hundinuu guyyaa sadiin godhattee qaama ishee dhiqattee miidhagina isii mul'isuu qabdi jechuudha. Yoo isiin miidhagina ofii hin qaqqabne isiin of hin jajjabeessine wanti isii jajjabeessuu hin jiru jechuudha. Kanaafuu Sa'aaduun irra mana qayyaa jirti jechuudha. Mana qayyaa boolla qayyaan beektanii way baaxiis jedhanii afaan Amaaraatiin. Kanaaf amma faayidaa isaa nutirra jechuudha. Nuti warra keenyarra warra Abashaatti irra faayidaa isaa bare jechuudha. Egaa sammuu warra duraanii sanitti yeroo deebinee madaallu sammuun isaanii baay'ee sammuu gaariidha. Isaan wanta akkana kana uummatanii wanti isaan amma yeroo sanitti hojjetan sun amma nu fayyadee jira jechuudha. Kanaafuu hundi keessanuu godhadhaa itti fayyadamaa isiniin jennaa. Keessattuu warreen biyya Arabaa biyya garaagaraa irratti deemtanii fooqii fi baddaa fi laga baatanii dalaguudhaan jismiin keessan dadhabina godhate. Dubartii waa hedduutu isii dhukkubaa, maaxaaniitu isii dhukkubaa, meeshaa ulfaatu ol fuutee cinqamuutu isiitti dhufaa, hirriba dhabuu, jismii dadhabuu, ammallee dhiiga baay'atu yaani damgifiitii maaliif waan hundumaa of keessatti gadi caal'iftii, aartuusiin caal'iftii, waa hedduu bashitaatu gala jechuudha. Yoo achi nu ilaalan nama bokokee nama argitee addaatee bareedee galee nyaatee dhugee galeetti fakkaata ilma namaatti. Garuu shamboqqoo akkanumaan furdatti kam keessi qullaa san taaniituma galla jechuudha. Kanaaf yoo karaa biyya keessanii deebitan nyaata bareedaa nyaata miidhagaa kanneen akka marqaa kanneen akka dammaa nyaatuudhaan jajjabina keessaniif miidhagina keessaniif fayyaa keessaniif
ibidda qayyaa kanatti fayyadamuun baay'ee barbaachisaadha jedhee yaada. Ani sa'aaduudha. Sa'aaduun keessan akkuma waadaa isinii galti wanta garaagaraa qabattee isinii dhufti. Ana kaas keessa jiru amma ibidda kana keessa ka jiru ana namni biraa goottanyoonni biraa kan na biraan qayyataa jiran hin jiranii. Shari'aan islaamaa na dhorkitii mataa kiyya ol hin baafne fuula kiyyallee guyyaa biraa isiniif mul'isa jechuudha. Akkaataatti qayyadhu isin agarsiisa. Arraaf immootu waan hojjetaa jiru akkuma argitaniif isiniif qabadhee dhufee daawwadhaa. Isinitti tole laayikii sheerii naaf godhaa isinin jedha. Nu gargaara nu cinaa dhaabbadhaa. Akkuma beekame biyya keessa kan jiru biyya keessatti shabakaa yeroo tokko waan na dararuuf shabakaa kiyya san fayyadamee sa'aatii haalli isaa naaf mijatetti viidiyoo poostii godha jechuudha. Viidiyoo kee daawwadhaa waan jiru mootu ጊዜ tokko laayivii seenee bilbila kennallee wal geeddarree wanta barbaadan na beeksisuu dandeettu. Jireenyi kiyyaa bakkeenan jiraadhu Hadaamaa magaalaa Hadaamaati jechuudha. Magaalaa irratti wanta barbaadan isin hubachiisuu danda'a isin beeksisuullee hin danda'a jechuudha. Wanta isin feetan saadaawwan kana feene waan san feene jettan natti himtan bakka kamiyyuu dhaqee isiniif adda baasuu danda'a waan isin dhibe jechuudha. Maaliif wantoota garaagaraa wantoota achi teenne yaaddofnutu jira. Kanallee isiniif adda baasuu danda'a. Jedheen isinitti himaa isin immootu viidiyoo kiyya daawwachuudhaan laayik, sabskiraayib, sheeriitti godhuudhaan isinitti haa tolu akka gaariitti isinitti tola jedhee abdiin qaba. Wanti isinitti tolu maaliif wanta jiru san kijiba kan taane walitti haasofne wajjin dubbanne wajjin wal faana turre jechuudha. Shakkii takka malee hojiidha ishee wanti keessanuu dalagadha. Dalagaa keessan jabeeffadha. Karaa biyya keessanii nagaa hangala ani biyya keessa jira. Bakka jirullee isinitti himee jira. Hojii kiyyallee isinitti himee jira. Hojiin kiyyagaa beeksisuma isin beeksisuudha ammaaf galee jira karaa biyyaa. Wanti hundinuu walqixxeedha. Walqixxee miti adda baasee gaafa biraa bal'inaan taa'eetiin isiniif herrega godha jechuudha. Saniif warroota biyya yoo galle jireenyi qaala'insi jireenya nu darara maal taana akkam taana warra jettaniif jechuudha. Kanaaf warra akkasiisaniif wanti barbaachisu hubannaa hubachiisuudha. Namni yoo hubannaa tokko qabaate hin cinqamu jechuudha. Nagaan na tura. Baay baay.